Hayyeena akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota eebbisaa teeke kun eebbisaa teeke waa'ee teekinooloojii haakingii fi teekinooloojii wal qabatee wantoota adda addaa kan isin biraan gahaa turedha. Viidiyoo ammas dhiifama isin gaafachuu barbaannaa sababa barnootaa irraan kan ka'e viidiyoo walitti fufinsaan hojjechuu hin dandeenye ture. Kanaa booda bifa haaraatiin hojii eegallee jirra. Viidiyoo adda addaa kan isin barsiisa jennee yaanu hundumaa hojjechuu fi qophii xumurreerra jecha. Maatii kanaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa jecha. Kanaan dura bilbila jaalallee yookiin hiriyaa keenya akkaataa xalafuu dandeenyu irratti viidiyoo hojjedheen ture. Isarratti baay'een keessan koomentii irrattis ta'ee meeseejiidhaan gaaffiis ta'ee yaada garaagaraa naaf barreessaa turtanii galatoomaa jecha. Amma immoo paartii 2 isaa bifa koodii osoo hin taane bifa appilikeeshiniitiin immoo qabannee dhiyaannee bilbila nama barbaannee hordofuu fi appii ajaa'ibaa kan nu fayyadu tokko isiniif agarsiisaa jechuudha. Appiin kunis Track Viewer kan jedhamudha. Play Store irratti kan argamudha. Downloadii godhachuudhaan itti fayyadamaa jedha. Asirratti kan argaa jirtan Track View kan jedhudha. Appii ajaa'ibaa bilbila nama barbaadanii guutummaan guutuutti xalafuu yookiin haakii gochuudhaaf kan baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Gara appii kanaa waa'ee appii kanaa osoo hin seeniin dura eebbisaa teekii feesbuukiidhaanis ta'ee teelegiraamiidhaan chaanaaliin sababa jiruu fi jooyinii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Yaada qabdan gruupii teelegiraamii irrattis nuuf barreessuu dandeessu. Appii inkuni Track View kan jedhamu viidiyoodhaan yoo barbaadan teekstiidhaanis guutummaa bilbila tokko kan haakii gochuu danda'u jechuudha. Jalqaba irratti appii kana akkamittiin bilbila namaa irratti daawunloodii goonee basaasuu kan dandeenya kan jedhuu fi jalqaba appii kana bifa extenderiidhaanis ta'ee yookiin immoo Play Storeidhaan bilbila basaasuu barbaadan yookiin xalafuu barbaadan irratti daawunloodii yookiin godhu. Appiin kunis kan hojjetu iimeelii gosa tokko fayyadamuudhaani. Mee gara appii kanaa seenu. Appiin kunis kan hojjetu iimeelii gosa tokko irratti jalqaba irratti iimeelii keenya nu gaafata. Haala kanaatiin jalqaba gaafa bantan haala kanaan isiniif dhufa. Iimeelii yoo qabdu ta'e iimeelii qabdan sana asirratti ni guutuu jechuudha. Hin qabdan yoo ta'e immoo iimeelii ni banattu jechuudha. Akkaataatti iimeelii banan yuutuubii kanaan dura viidiyoo irratti hojjedheen ture. Sarara ilaaltanii iimeelii banachuu ni dandeessu. Dandeettii koodii yookiin beekumsa koodii wajjin wal qabate beekuun nu barbaachisu appilikeeshinii kanaan haakii gochuudhaaf. Akkuma argaa jirtan continue sign in. Egaa har'aaf akkaataatti looginii godhan ammaaf barree jirra. Appii ajaa'ibaa kanatti fayyadamuudhaan kutattaan sun immoo paartii 3ffaa irratti akkaataa haala salphaatiin wantoota adda addaa bilbila nama basaasne irratti argamu irratti akkaataatti ilaaluu dandeenyu. Viidiyoos ta'ee wantoota guutummaa bilbila abbichaa irra jiru akkaataatti ilaaluu dandeenyu ni ilaalla. Subscribing 1000 hanga ga'utti please share wadiif godha. Laayikii 500 ol ta'uu qaba. Galatooma.